inni na fiduu saayyuu ani san beekwan. Mikinaatu tokkoffaa tikkeettiin achitti na ergame lammaffaa dammoo viizaan online ta'e bilbilaan naaf ergame waan ta'eef jechuudha. As ergam viizaa. Ati ofii irraa dhufte kana dhiiftee maaliif Amaara bira geessitee ani tokkoffaa irratti san beekwan tokko namicha jechuudha. Waliin beeknu ana. Naafin haasaas waliin qabdu. Fira abbaa manaa kiyyaattu na fidee jette. Osoo firri abbaa manaa keetii jiru hiriyyaa ta'e maaliif dabarsee Amaaraa kennite? Tokkoffaa irratti maaltu jira beektaa asli ani tokkoffaa mucaa kana waliin beeku tokko jedhe. Lammaffaa irratti dammoo ani as ga'eennaan namni wal beekumsa walirraan haasa'u jira miti akkana jedhee itti hime. Asuma erga dhufne wal baranne jechuudha. Itti meennaan rakkoo hin qabu naan jette namni sun ni jira. Amaaras miti mucayyoo waan akka Guraagee wayite jechuudha fan Amaaraa dubbattu malee. Ragaa isattis nan qaba ishee sanallee qaamaan fidachuu hin danda'a jechuudha. Isheen gaafa jalqaba miidiyaa kana dubbii kana miidiyaa irraan baatu anaaf isheen nagaa walitti qabna. Nagumaan waliin haasofnu. Garuu nagaa walii haasofnu malee dudduubee kiyya waan tokko jette Allah waale manin dhagaa irree ijoolleen naan jedha malee dhufeetiin jechuudha. Anatti immoo jechuun waa'uma gaarii wayii haasaa turte WhatsApp ishee amma kana iskiriin fuutee nu agarsiisuu dandeetti waan nuti waliin haasofne jechuudha. Waan danda'uun biyyatti gargaaran ture. Ishee kana jechuudha. Gaafa biyya namaa tullee akka nama biyya keessa jirtutti nafaan haasa'aatiin hin turte. Biyya namaa jirtittu yaanne anaraa viizaa gara biraa dalagsiisuuf aniyyuu akkuma gargaarsatti noormaan maktaba wayiitti kenneef jechuudha. Kontiraata. Luluun eessa deemtee jira dubbii jalqaba irraa eessani? Eshi. Kanaaf jecha birrii akkamitti itti kennite ka jettu irratti tikeettiin dura viizaan ni hojjetama. Viizaan gaafa hojjetamu viizaan online ta'a. Yoo viizaan online hin taane dirree xiyyaara Kaayiroo dhuftee irratti rukutachuu hin dandeettu. Viizaan jalqaba hin baane jechuudha. Viizaan jalqaba online ta'e boordi irratti mul'ata waan sirra ergamu jira jechuudha. Tikeettuma faana sirra ergama bicaa waraqatii gaafa sana anishuma biraayin goree namicha irraa jechuudha. Namichi dirree xiyyaaratti fidee dhufe kan koollee viizaallee kan intini sana bilbilaan baay'ee sana tikeetti illee bicaa waraqatii illee hunda saayyuu ishumarraa bu'ee ishuma fuulduratti namicha irraa fuudha. Namicha ituma dirree xiyyaaratti natti fide kan koo jechuudha. Tikeettiin sun hin jiraatu meemma? Kiyyaas hin jiru kan isheetis hin jiru. Ana bira hin jiru. Garuu namni kan hojjetu ni jira sagaleen namittiitis ni jira. Erga ishiin dubbii kana kaaste kanan ani irraa waraabbadhe namitti irraa jechuudha. Miknaatum ana bira ragaan hin jiru gaafa ragaan hin jiru bartu isheen maal naan jetti Sumayyaa ragaa tikeettii yookaan viizaa kiyyaa sannii qabdaayii namatti himadhaafan namichi silaa namii dheeraa ana biraa badeeraa naan jette. Laa WhatsAppii kee kaan irra gari kanarratti sheerii naa godhiin jedheen. Ishumaan jechuudha. Anayyuu na barbaachisa sheer naa godhiin jedheen isheedhaan. Cal jettee si bira hin jiru jettee ammallee qulqulleeffatte dubbii. Laa ani bilbilli kun haariyaadha. Tokkoffaa yeroo san WhatsAppii Dubaayidha. Bilbilas jijjiiree fakkeenya yoo namni messenjera banee agarsiise waan tokko hin jiru. Kan telegiraamarra waliin haasofne yoo telegiraamarraan badu satat gootee haqxeen hin jirti. Telegiraamarraa. WhatsApp irraa qulqulleeffattee kanuma baatee viidiyoo ishee waraabdee qofaan isheen argeen jechuudha. Bas kanaadha. Mucattii tan irraa fidachuu hin dandeettu tikeetii. Kan sagalee isheedhaan hin qaba maalas si godhuu danda'a naan jette isinii banee agarsiisuu nan danda'a. Yenee xifaata illee nameen tikeetii. Ana amma gaaffii suma sila si gaafadde nama fakkeenyaa sumee tikeettiin kutamee dhiisee namni sun dura ituu birrii of biraa hin kennamin namni dhufu sun utuutti hin kennamin ofiin kutee kee fidaa. Kisaaraan isii asirratti kisaaraan keetiif kisaaraan sumee asirratti maali yoo kassaruu ta'e jedhamu caasisan akkasarti yoo sin yaada jijjiirte jetteeyyuu abbaa tikeetti sana hojjechiisetu iyyuu kassara malee ituma kassarame amma kanan kassare kan ergasiin didde amma kanan kassaree kana naa kaffalaa jetti malee birrii kana hunda birrii ittiin dhuftu kana hunda situu didee jedhamee hambifamuu hin danda'ama akka yaada kootti. Kanarratti immoo maaltu jira beekaa? Waan amannaa itti kan ta'e bardoor. Tokkoffaas baadhi biyya kanaa beeku. Mucattiin walitti dhiyaannaa itti kennee jettee namni walitti amanu birrii 200 miti sanillee walumatti kenna rakkoo miti garuu amma sumeeni dubbii kana ka jalaasi baasuu fi tikeettii namichi ilaali gadi gaaffii tokkoon si gaafadha asirratti. Okay, kaameraan dura haqadha. Ni mul'ata? Ayyee barreeffamni kun kan isheeti. Sigalee kan Sumayyaati jechuudha. Sumee kun akka ragaaf akka inni namiidhe naaf baraniifa waa'ee gurbicha viizaa dubbadhe malee waa biraaf miti
yoo na gargaare asumatti yeroo dhiyootti na haa gargaaruu jette. Hayyee erga viizaa kanan agarree akkamittiin dubbachuu dandeessi akkamittiin namichi anaan na hambisee jira jettee manguddootti himachuu dandeette gaafidha. In ergamneef miti in beektu miti viizaa kana sababa isaatiin hin dhufne miti hin hafne miti akkamittiin akkana jechuu dandeeche uummata irratti tokko. Okay, sume amma karaa barka nurraa dubbii kana gabaabsee isin dubbiin dhugaan abbaa dhugaa qabu yoo ammati waan kana keessa harka qabaanne ta'e namitti irraa tikkeetti masan qofa nuuf birrii dhiisi. Ani namitti yoo feetanii isin warroota as keessa jiru wal isin qunnamsiisa. Lammaffaa irratti ishee waan naan jette sagalee ishee isin dhageechisiisa. Yoo feetammoo isin waliin isin qunnamsiisa warra as keessa jirtan. Sagalee mitani biizaa bicha arguun barbaada sume obboleetti koo wanti irratti wal lollu hin jiru biizaa fi tikkeetti bichee fidi isa ragaa minaamina jettu sana atis silkii lama biraan qabu kennaa fi booniyyee galcha isa atis immoo sagalee isa wallaahi billaahi watallaahi sagalee biizaa waraqata waan hundumaa ragaa biraan qabaa beekaan sitti erguu dhiise malee seettes ragaanan qaba kanaafuu kennaafaa ol galchan silkii lama biraan qabu an biyya keessas biyya alaas taa'ee sittaasaan turre biyyuma keessan jira ennaa sana jechuudha kanaafuu ani waan sirraa barbaadu dubbii qararrabanii waan biraa dubbachuu miti obboleetti kiyya qaalii ati tikkeetti dhuma kutamee biizaa kutamee bichanaa dhiyeessi haasaa keenya goolamnaan haasaa biraan barbaadu. Sumee amboodhiis. Amma warri hundi keessanuyyuu warri jala kana jirtanillee ustaazillee dubbii argitanii. Asli bakka kanatti akka ragaatti an sagalee namitti nan dhiyeeffadha. Tokko lammaffaa sa'aatii kana keessatti namitti argachuu dandeessan ani wal isin qunnamsiisuun hin danda'a. Guyyaa itti nuu qabii tikkeetti nuufin. Yookiin immoo tikkeetti qabaanne dhugaan ilmoo rabbiiti ta rabbiittu caalaa walitti isin aarsan akkuma 200 walitti dhabina. Tikkeetti namitti yoo hin finne yoo isin wal jiru taate maktaba irraa murte nutti haa himtu anuyyuu hin baasa. Dhugaan dhugaadha jechuudha. Namni dhuguma kana na jibba. Yoo tikkeetiin hin jiraanne oo mucattii tana oo sheekicha jettantu dha'e oo namitti dha'e oo si dha'e dhugaan dhugaadha tikkeetti yoo hin jiraanne. Nomaa isin gochuu hin danda'u isin hundaa isin jaaladha. Soo kanaafi tikkeettiin yoo hin jiraanne sagalee hin barbaannu. Dhugaamatti asirri dhiifamallee namoota gurguddaatu jira. Amma akkuma wantichi konfiyuusii nama godhu isheen sunis dhugaa qabdi isheen kunis dhugaa qabdi akkasuma fakkeessan lamaan isaanii. So wanni isin lamaan gargar amma isinleen haarawa isinu nyaatamu maraarsu yaadde baatii takkatti waan kana seenuun dogoggora. Namni biyya kana albee qara lamaati. Waan kana kan isinii qulqulleessuu danda'u nagaa kan isinii baasuu danda'u. Sumayyaallee sumayyaa lamaanuu garaan keessa qalutti fayyuu danda'u. Ragaa tikeettii sana akkuma taatanii barbaaddanii siistama amma gadda barki araginni akkasinni arabsu wanni tuquu didee fi maal jedhee nama hunda arrabsee ganda hunda arrabsee ijoollee arsii hunda arrabsee wanni tuquu didee maali tikkeetii mure fiizaa ergeef yeroo 3 gaddeebisan abdii isinii galee miti birrii 150 deebiseef waan harkatti hafte waan tila ofii nyaatu san darbeemmoo wanni gaafii nutti ta'e godhee jechuu waan warri fi deemsi wanno akkana ta'e haalli Dubaay kun badeef gaddeebi'e malee inni kara ofiiti waan danda'u godhe. Kanaafi sumeetiyya ati guyyaa itti isinii qabna mucatti irraan wannoo jette ta'a amaartise son tikkeetii gaafadhu yookiin ofiisi isin irraa murte qofa gaafadhu maqaa isii guutuu qabanii baraawwajjoo itti naqan yoo murame olbaa yoo muramin birrii tikkeetii fiizaa namitti kaayiroo biyya namni hunduu walqixa jira funyaan qabne nuu irraa fuuna rakkoo miti. Wanni si bilaashatti maqaan si baduuf hin jiru. Sorry kan meedikaalaallee irraa gaafadhu. No meedikaalli aadiidha xuqur ambasaaddoo dhaabattee birrii 2,200 5,000 fudhatta sun isi. Fiizaan biyya kana higgaawii dhageeffadhu. No. Amma biyya kana maaltu jira dhageeffadhu ani sitti hima. Biyya kana namni waa fidu ka biraati ka itti dubbatan ka biraati nama fidachuu yoo jettee dallaalli yoo fedhe 3,000 3,500 2,000 siin jedha birri Itoophiyaatti jijjiirtee kennita. Waan ofillee keessaa fudhatee rabbi jecha sii dalagaa hin jiru waan wacii baasee si fida. Kuni beekamaadha. Isiin dhuftee baatii takka isii miti nu warra waggaa 10 as keessa jiru
Au mamma isinim tan kan ma ol kafalle finne ana magara dollar kuma sadi way kafalle finne mucatti jechu wagga ko tokko azira office tan beeku woro an kana dalagu beeku kabiyam beeku kasim beeku jechu dalaga te on tahin jechu kanafi sunsuni homa itin dalala barbar amma dubbin mal tahu qaba sumen guyya itisini qabne yo marka qabatte kuno tiketin kuno tichu yo markan qabanne mucatti debite haye ani si amanu hindandene naan jette mucattiin birri hin barbaadu tikeetti fidi naan jette guyyaa san keessa seeni oofisa murterra tikeetti forward naa godhii jedhin yookiin print naa godhii jedhin ichaalal maachal nagar yellam baraa fi guyyaa wajjin injira maqaan isii waan ta'eef hin bayaa kanumatti fakkaata yoo mootu amma kafiduu dandeette dubbadhu yoo amma fiduu hin dandeenye guyyaa itti isinii qabna dubbii hin baay'ifnu gaafa argatuu dandeettutti abummaal maal jettan yaada kennadha abdi dubbanne maal jetta abdi ati yoo dubbanne asirreessa nagaya abdeemna waan ta'e ayyee baga jiraattanii sa'aatii dheeraa teenye guyyaa sirra wallee amma sirra turre hiriyaadhaa ol dhabani wanni maallaqni isaan irratti ol dhaban kan dubbichi baay'ee xiqqaadha. Hiriyummaa isaa waliin qabantu dheeraadha. Iccitiin hin taane faatu dubbatame asitti. Dubbatamuu hin qabu kun kisaaraadha isaanii fi bolaawwan islaamaa gidduudhaa kun ba'umsaa dogoggora guddaadha. Rakkoon qabu boru gara fuulduraatti sirrataa deema jedhee nama dubbii gabaabsuuf kanumaati jettee taa dubbii keessa deemnee funaanuun barbaachisaa miti kana sana jechuu hin dandeenyu. Waa'ee garee waa'ee ustaaza saame biyya alaa maal dubbatamu waa'ee maallaqaati tokkoof tokko kan itti dubbataa jirru. Waa'ee maallaqaa sana immoo akkumaatu jette yoo bolettiin keenya Sumayyaa Tasfaayee tikeettii qabaattee afiddu baay'ee sila dubbataan ture mana tokkummaatti san namni nyaachuu ni danda'a namni dhoowwachuu danda'a waa kassaruu dandeessi maallaqi jalaa baduu danda'a isa beekuu barbaanneedhaan ture meebii yoo maallaqni jalaa badi yookaan namichi sun yoo nyaateen yoo hin jiru jette namni sana wal qunnamnee yookiin immoo ragaa qabaatte nutti himte rakkoo jiru asitti hiiknee nagaa isin adda isin baafnee deemne yoo immoo ragaan hin jiraanne akkuma asliin jedhee beellamatti qabattee boru yookaan iftaaniin fide yoo jennu jette kana fudhannee deemna sa'aatii gubuun barbaachu namni danuun nu eegaa jira ankanuma isiniin jechuu barbaada ragaa qofaa arganne itti deemuu dandeenya waa'ee tikeetii sana bargit anis waanuma Abu Sabraddiin dubbataa turan kaayiroo deemeen beeka waan ta'eef waan hin beeku jira anis garuu barbaachisaa miti bakka amma waa'ee dhuma tikeetii sana haasofna waan ta'eef. Suphee carraan keessa Sumayyaa Tasfaayee. Hayyee tokkoffaa irratti paaspoortii ishee naaf haa ergitu paaspoortii gaafa naa ergitu viizaan sun guyyaa itti bahu taashiiraan guyyaan itti bahe kunniin ni beekama. As durallee paaspoortii gaafadheen ture paaspoortii ishee na barbaachisa. Lammaffaa irratti gara namittiitiin sagalee namitti si dhageechisuu hin danda'a. Dhiyeenya kanatti dubbadhee sagalee isheen na haasofte si dhageechisuu danda'a. Laakiin gara ofii kiyyaatti namoota fidurraa baasuuf nan yaala. Boordiin kan koo achii birayyuu jira jechuudha. Hin jiru lakkina biraa qabee rageettiti. Isii bira jiru. Asirratti waan isin hubachuu qabdani. Sumee Amboo. Qoy amma gaafii tokkoon qaba Sumayyaa Tasfaayee akka carraate tarii atamma amma nama sana ni beekta miti nama daldala tikeettii kuti sana ni beekta miti. Nin beekaa. Hagarraa ni beekta tole. Namni sun sooshaal miidiyaa gargaaramuu hin danda'a. Akka carraa ta'ee siistama keessaa yoo dhabde yookaan wanni wayyoo uumameef siin gargaaruuf jecha fa'aa dhuftee waan kana ragaafaallee mirkaneessuu hin dandeessi. Gaafachuu Ni dandeessa. dandeessi isheen ni dandeessi. Tokkoffaa ni dandeessi yaada lammaffaa yoo natti haasoftu fakkeenya nuti sagalee waliin haasofne isiniif banuu danda'a. Akkuma beekamu namoonni biyya kanaa xiqqoo ishee keezii isaatiin warruntoota wal qabatu ni sodaatani. Si galee? Okay. Ila inni kan biraani maal seeti? Wanni TikTokii wanni kompiitarri qabate yoomuu Gadi lakkisu. gadi lakkisu miti? Thank you. Keessumaa waan eerpoortii ilaallatu immoo intarnaashinaaliidha. Baay'ee seera qaba. Gaafa malaxxee maqaa nama sanaa tak gootee kompiitara gaafa isheen dhattee galchitu istiriin achirra ture waan isheen gochaa turte fakkeenyaaf waan Sumayyaa kana tikeetti akkatti kutte akkatti paaswoordii hunda isaa gadi fidaafi. Atama maal goota dhaqiiti jedhin yoo tikeetti sana akchuwaalii of harkaan qabdu ta'e siistema keessa galiiti guyyaa gaaf sanaa piriinti naa godhi jedhiima ishee karadhuuti waan sana fidii qulqulleessi. Paaspoortii isheen na barbaachisa. Tokkoffaa irratti isa miti tikeetti miti intini nu bahuu ni danda'a waan ta'eef
viizaan online ta'uu ta'uu ni danda'a. Isheen dhuftee paaspoortii irratti dha'achuullee baattu. Lakkoofsa paaspoortii isheetiin bahi. Sume paaspoortii kennuu ergitaati. Ani asirratti jechuudha. Ustaan ishiin asii walitti irratti nu fidde kuni ni kana goosiste kuni maqaan isaa Zeenabaa Hajii jedhama. Maqaan haadha manaa isaati. Maqaa haadha manaa kootiitti jijjiirradhu Kaayiroo maanu Awurooppaatti si fudhachuudhaaf jedhee aga umuriin isaati manaan isaa waggaa 30dha. Haga umurii dirasitti ragaa mana murtii dirasiin qaba. Mana murtii deeme maqaa koo jijjiire paaspoortiin akkasitti jijjiirame jira. Walaakin eejensii Itoophiyaa irratti dawwalee nan baasa rakkoon qabu paaspoortiin maqichiin dhabamu yoo dhabame jechuudha. Maqaan jijjiirame nan fidammoo barbaade yoo argame. Ati itti keessan deemin gadi waan keessa raawwatan paaspoortii nuuf fidamee. Icciiti miti kun yoo argame nan fida maqichaan maqaa jijjiirame malee lakkoofsi paaspoortii tokkuma mitiire. Asirratti immoo lammaffaa immoo Sumayyaa waa sadii dubbatte sagalee sadii. Takkaffaa irratti warra Sumaaleetii jette ragaan jira. Lammaffaa irratti warra Harargee warra abbaa manaa kootiiti jette. Sadaffaa irratti uraageedha jette har'ammoo as gubbaa irratti. Uraageedha Amaaraadha. Waan meeqa dubbatte ragaadhuma harkaa fuudha. Yoo immoo asirraa qaxaroo isinii qabna guyyaa biraa jettani ani wallaahi billaahi akkuma waan akka koo dhabeettan isa namnumti kana deebi'ee yaadatu sin jiru jechuudha. Ani akkan waan dhabeettin beeka yoo jiraate fiddu niitii dawwaltee qaxxitaa dawwaltee waamtu asirratti hammuma kana jechuudha. Biyya tokko keessa jiru waan ta'eef yoo immoo hin jiraanne ammuma siif hin kennu jettee dhugaa jirtu bareen deema malee sinis dubbii ishii kana dubbii gootanii wanti isin asirratti deebitan illee hin jiru itti namanu ishin illee dubbii kana waan naman dubbii dhaamsuudha kun ammuma dawwaltee waamtu jechuudha sa'aatii kana irratti dawwalte kanuma. Abu Mu'aaz dalaga irra jirtanii? Dubbiin ijoollee Abu Mu'aaz fa'aa ulfaatadha. Asli maal si fakkaate namni tokko paaspoortii isaa iskaanii duraanii bilbila keessaan qabu nabu lammaffaa paaspoortii ishee dhiyoodha kan isheen jijjiirte jechuudha. Si galee? Kanaaf waan tokko moo qabu lakkoofsa paaspoortii ishee fi maqaa ishee guutuu faana baha. As dura reegala keessatti ustaazota paaspoortii kan kee naa ergeedhe gaafachiisin ture. Garuu isheen naaf erguu hin dandeenye jechuudha. Maa feekee daganaa baaftadheen si dhorkadhe kamaa sanas maalati ragaa guutuun qaba jettee dheengaddan kakannee waasaap biraan ikkoo wallaahi billaahi watallaahi ragaan qaban jette jiran. Tureen boodhiisati. Doktor akkam ture beektaa? Wantichi amma waan nama hundumtuu callisee fi dubbiin icciitii dhedheeraa of keessaa qabdi. Amma waan kana keessa yoo seente firdiin taane keessa si galcha beektaa? So amma waan ishee nama dubbattu isheen kunillee maqaalee jijjiireen jiraa jette. Yeroo ati tokko bira geessu barbaade rakkoon qaban nan fidaan. Amma akkana goon maqaa kelleen fidin ati fidin Sumayyaan namitti sanii wal na haa qunnamsiiftu. Yes. An Kaayiroo jira waan ta'eef karaan gabaabaan kana. namitti wajjin wal na haa qunnamsiiftu. Ani yoo namittiin ija kiyyaroo dhaabattee akkana jettee bakka san nu geessi tikkeetti nu baasi jedhan maqaa kee haga abba sadii itti itti dhaqaniin baara koo miti. Sinii galee miti. San booda guyyaa itti waan kana arganne yoo dhabnellee dhabaan yoo argannellee argataan walitti deebinee isin araarsen. Maal jettan? Isinii ta'a akkatti. Sumee maal jette? Sumee amboo. Ani yoo birriin siifaa kaffalamu haqni kee dhugaadhattanis ammuma isaatii kana yoo ta'e malee namni dubbii kana dubbii dhadhee ittiin deebi'uun jedhe. Ani ofirraa dhiisee rabbitti kennee dhiibnaan mana tokkummaatti rabbi banamee naani itti dhiyaate malee hin deebi'amu kanan beekan. Nuti nama gurguddaa Sammuu nan beekas. Maal taate? Sababa keetiiti barsaatii 4 moo 5 kan laayivii turre maal taate? Maal beektaa namumtuyyuu waan hubattan keessatti sagalee kiyyaa fi kanniin qabdu paaspoortii duraanii akkamitti dhabuu dandeetti. Paaspoortiin dhiyeenya irratti ergame. Kanaaf paaspoortii naaf haa kennitu anatu gara kiyyaan xumura. Isa nan fida garuu sagalee shiisan kan ishee ergochuu dhaqee baadan birrii gaafadhe malee waa biraa miti. Baadan birrii gaafadhe sagalee ishee ergodhe dhabna. Doktor akkasii. Akkuma doktor jedhe paaspoortii ilaaluu sin barbaachisu already maqaa kee first name last name gaafa kompiitara galchitu yoo waan sana hojjettee jiraatte baasuu danda'a kompiitarri. Yoo kanaachi paaspoortii ilaaluu maashee barbaachise jijjiiriyyuu
erga kan ittiin paaswoordii sana yookaan tikeettiin sun ittiin kutame kan jedhu maqaa gaaf sana qabdu isa duwwaa first name last name gaafa isheen galchitu isheen nama kompiitara hojjetu waan ta'eef takka gootee baasti. Achuma keessaa Paaspoortiin dirqama miti. Paaspoortiin dirqama miti. Beekaatuma dhaggeeffataa irra malee paaspoortiin dirqama miti. Maqaa isii calmettee miseenjaraan yookaan waatsaappiidhaan eegalee itti ergitee sanaan baasuun hin danda'amu waa'ee salphaadha. Ani gaafadheen jira dheengaddallee irra deebi'ee waa'ee kanarraa gaafadhe lakkoofsa paaspoortii ishee yookaan paaspoortiis kan ishee naan jedhan lakkoofsa paaspoortii ishee beekti ta'an ammoo rakkoo hin qabu. Tokkoffaa ani ituu akkuma asliin jedhe asliin jaartii sana wajjin wal quunnamee waan ta'e ituu silumaayyuu gaaffiinis hin gaafattu birrii ituu hojiin hojjetin akkamitti fudhachuu dandeesse waan akkasii nu gaafadhu asli deebi'ees immoo tikkeetti hojjechuuf dhiisuusiisi kallattiidhaan yoo ati gaafatte wayya. Maaliif jennaan tariiti sumayyaa wajjin walitti dhufuu dandeessi hojjetee isa kana wayya yoo ta'e jedha. Sumee amboo akkas goona maal jettati sumee siin ta'u akkan uumaa rakkoon qabu gabala mateette guyyaa tokko guyyaa lama bar rakkoo miti. Ani lachuu naaf ta'a asli yoo qaamanilleen ati nama kana wal qunnamsiiste walis qunnamsiisa. Yoo paaspoortiin si ergamu karaa kamisatti nu qaba nu beellama. Ani maali guyyaan? Kibxata boru qofa oolta jechuudha. Boru qofa oollee kamisa. Haa ta'u. Abdii culullee geemii qabedhani waan ta'eef adeemnu gaa abdii culullee geemii qabedhaaru asli. Sumayyaa amboo. Itti dawalan gorsaa qabdi na fakkaata. Ila doktor amma kun abbaallee dhugaa ayyaallee dhugaa anan qooloo kana anuma dhugee jedhe mucaan. Gamaafillee gamanaafillee Sumayyaan amboollee dubbiin kiyya na jalaa hafaan amma erga namoota kana bira ga'ee isin bira ga'ee dubbiin hin hafuu boru na dagatanii san keessa haa baatu. Nama maraafuu ifa ta'uuf nama maraafuu liqinfama argatuuf doktorri ati keessa jiraachuun baay'ee bareeda achillee jiraachuun waan kanallee ati gaafachuun bareeda. Dubbii kana immoo wanni an akka obboleeyyan kiyyaatitti dhaamuu fi danda'u wanni itti wal himataa jirtan mallaqa waan ta'eef of duraafuu istirii waan wantoota adda addaa irraa of qusadhaati dubbii isini kennine isin immoo waan tokko addaan qulqulleessitanii uummata kanatti yoo fiddan dubbiin kun achirratti hin goolabamaa jechuu barbaada. Sumayyaa amboo immoo yoo na dhageette amma dubbiin akka duriitii miti na jalaa hafaa namni itti deebi'u hin jiru wanni jedhamuuf ka jettuufi erga uummata gugurdaa kana ga'ee as ga'e dubbiin hin hafuu odoo hafee namnuun dhiisu. Akkasitti yoo ka sagalee kiyya dhageettu taate jechi amma ati jette kun doktora jecha fudhatamaadha waa hundaafu isinii fi Sumayyaa wal argaati waan kana addaan baasaa jechuu barbaade dubbii fudhatama qabu baarakallahu. Inni kan biraan immoo abbaa inni kan biraan immoo kan Sumayyaa mucayyoo jala jirtu kanaaf dhaamsan dhaamu lammata ittiin deebi'u namni hin dagatu namni 14,000 ragaadha. Waan kana asiliin ijoollee miti asilii waa biraan deebi'u. Inni kan biraani aga gaafa Dr. Asiliin yookaan namoota asirra jiran abdiin fa'aa waan kana qulqulleeffatanii sabatti fidanitti ajandaa kana miidiyaa irratti tokkummaanis ta'u namni biraan irraa dubbatu hin qabu. Yoollee namni biraa sababa waan tokkoof qaayidaa namaa nama hunda dhiisaa jechuu hin dandeessu. Abbaan barbaade yoo dhimma kana kaafatee dubbate jarri kun lamaan akka galanii deebiin kennineef akka hin dubbanne dhimma kana hanga xumuranutti. Yoo akkas ta'e hin ta'a. Namoonni kaan nama kaan dhoowwuu hin dandeenyu Marqos. Yaa dhoowwuu dandeessu haga danda'aatti kennitu abdi amma isiin gabbuutee abdi akkuma naa dawwaltee mana murtii federaalaa barbaadne jetteen Sumayyaa ambootas gabbeessi abdii Getaachoo Sumayyaa ambootas gabbeessi ani in gaafadha rakkoo miti tikkeetti yoo jiraate akkasitti ilaalle mucayyoo bira dhaabbatu yoo ka barbaachisu ta'e bira dhaabbannee birrii kana kafalla yoo tikkeettiin hin jiraanne mootu homaa gochuu hin dandeenyu. Sumayyaan jaarsillee diyaaspooradha amma qabdu nu gargaarte kaan oromoo irratti gargaarre akkasii wal araarsinaan dhugaan kanuma reemaa isinii gochuu hin danda'u akkas godha. Abdii Getaachoo dhageettee waan siin jedhe laal asli maal fakkaate wanti garuu irratti argamee aslee bu'aa nan salaataafanii jedha akkuma kanatti xumura nagaatti. Abdii Getaachoo dhageettee waan siin jedhe Eeyyee beellama qabannee meeqamisatti? Tokkummaan faantillee akka mana banatanii irraan caffare dhoggi yoo mana banatanii Sumayyaallee akkan arrabsine suuraa Sumayyaatii fi abbaan manaa isillee akkan fayyadamne boruu fi har'a haga kamisaati dhoggi kamisa asrii walitti deebine yoo tikkeetiin jiraate
jiraate achirra dhaabannee wali araarsina. Yoo tikkeettiin hin jiraannellee achirra dhaabannaa murtii kenna waan ta'eefi kamisa eegaa jedhee mucattiin kamisa eegi jedhanii uummanni jala jirtanillee hagatitti eegaa uma rakkoon qabu birrillee birri xiqqoo kun waan handa jedhanii miti shaayii guyyaa lamaan taatu birri 200 birri xiqqoo isinii galee akkas godhaa boru qofa oola kamisa itti deemina. Nagaan turaan mucaa tokko dhugeebii qaba jechuudha. Wal argu yoo ta'e ammallee rakkoon qabu wal argina. Wal si qunnamsiisuu hin danda'a borusi ka sa'aatii booda. Laakiin viizaa faanallee akkanan isheedhaa baasuu danda'u. Taashiraa viizaa ni ba'a. Namni tokko gaafa viizaa biyya tokko seensisee viizaan biyya sanii ni baha sii galee guyyaan itti bahe irratti illee harkutachuu baatu paaspoortii irratti dhuftee dirree xiyyaaraa dhuftee irratti harkutachuu baatu ni baha guyyaan sun guyyaa kana sisteema keessatti ni baha. Kanaaf karaa saniin ani kaffaleeyyuu haa ta'u baasuun hin danda'a paaspoortiidhaan akka isheen na gargaartu. Namni paaspoortii hin qabu jechuun laa. Omaara koo qofaa. Sumee. Abeet. Ati nun gargaartu ture paaspoortiin. Dubbiin keenya jalatu wallaahi. Ani kan jedhu asli abbaa qaba sittan hima. Garuu paaspoortii intala kanarratti yoon erge intalli kun feekii baastee maqaa ishee ana irratti ergi. No. Isheetti ergitu paaspoortii narratti ergi dhageeffadhu. Wallaahi ani ilmoo akka ta'etii qaba. Narratti ergi ani maqaa itti nayisiisetti laala ofi bira dhaqee oofisaan isaan itti honnoo jiran jechuudha. Uummata akka rakkoon iyyuu. Ishee. Ishee akkas taanaan rakkoon qabu garuu isheetti ergiin feekii fiddee maqaa tolfachuudhaaf. Asii nin barbaada maaliif barbaada beektaa viizaa illee nan baasisa waan ta'eef. Maaliif in beekama. Kana booda maa viizaa maaliif ba'a? Viizaa noo xumurame warra viizaa. No sistemni viizaadhaa laaptooppii keessatti ni baha. Sistema keessatti ni baha. Viizaan hin baane hin jenne ishiin afnaanii tikkeetti. Viizaan tokko yoo oollaan hin taane sirra ergamu atillee dhuftee dirree xiyyaaraa dhuftee itti rukutachuu hin dandeettu. Si galee? Medikaalaa Osmaana si gaafadha. Medikaalaa yeroo sana 20 baaftee viizaas baaftee. Walitti qabaa kaffalte Sumayyaa dhaggeeffatu. Shedda baastee manaan ergirree naasi kadhataa. Ani amma si faana daayirektiin haasa'u. Maaliifan daayirektiin haasa'u naman Sumayyaa tasfaayee ilaati nama guddaa nama sheekatii nama baay'een si hordofu dubbiin dhiibin jalinan dhiibin dubbiin kaayirollee olmaan jirra bifti si galee miti yoo dhugaan tikkeetiin kan murame taate maqaa isiitiif lakkoofsa paaspoortii isiitiidhaan katas jiree asbaa viizaan barbaaddu amma isiin dhugaa barbaadde miti yoo tikkeetiin jiraate tikkeetii amma nuu kennu yoo tikkeetiin jiraanne kaati murte laallee guyyaa san murame laalaniitiniin nuu dhiqanii nuu kennu yookaan immoo ijaanuu yoo laalee an arge iyyuu iskiriinshuut gootanii yoo ergitanii yoo hin taa'e jechuudha yookaan piriinti godhu